أنا درا راجع في سين فياك أبتوني سيبها والله يمك سيرك كذلك وعندي لك قاعدة دقامي بفايسيتي في كعميسي من ذات ممتاجرت يا بناتي أنا رنكم أبانكم فريتكم والله سنين جدا namni rabbi isinii laaffisee fiidiyoo teenya tan argitan jalqaba irratti sheer gootanii akka haqabu biraan geessan warri hin qabnes. Maal obbolaati na fayyisa na bukkiyyaa jala kaasa ilmaan kiyyaaf jedha ilmaan kiyyaa ni hinjirra du'e nama hin qabdu maal. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota hawaasa keenya guyyaa irraan tanaa dhimma jabaa tokkotu fuula keessan biroo ilaala. Akkuma beektanaan gaafiifaa waan takka takkaan nama gaafadha malee takka fiidiyoo kanaa gara keessan qabadhee dhufee miti. Kanaafuu fiidiyoon irraa kun anaaf jalqaba obboleettii teenya tanaatu isii beeka nama akkanaatiin jira xiqqoollee taatoti nurra dhageechi ni qabda kottu jettee fiidiyoo waraabna jettee isii bira qabdee na fidde. Bakki isiin itti argamtu biyya Yuugaandaa magaalaa Kampaalaa safara yookaan ganda Kisenyi jedhamu keessatti argamti. Kanaaf obboleettiin teenya tun akkuma isin argitan kana haadha ilmaan lamaati. Abbaan ijoollee isirra dhiisee eega addaan ba'an turanii jiran. Ijoollee tanaa wajjin asitti nama isii gargaaruu qabdu akka malee haala yaaddeessaa fi nama rakkisuu keessa jiraachaa jirti. Jireenya isii kana waliin ni dhukkuba. Harki isii akkuma argitan kana kunoo marfee asitti dhufanii dawaa asitti fudhataa jirti. Kanaaf akkaataa jireenya isii itti jiraatu jirtu guututti isumarraa dhageenya mee obboleettiiti jedha. Akkam keessa jirtaa? Ilmaan kana wajjin jiruu akkamii jiraatu jirtaa? Kiraa manaa inni sirraa kafalaa eenyu si gargaaru jira? Walumaan hawaasni keenyas afaan keetti irraa akka dhagaaniif ergaa ta'e nama fa'a. Kiraa manaa illee namni na gargaaru qabu ilmaan illee nama na gargaaru qabu anaadhaan qabu abbaan qabu obboleettiin qabu na dhukkubee ergiin sireerra ciise ji'a ja'a keessa jira. Akkasumas ilmaan islaamaa kan ta'e harka xiqqoo na hiixata malee baay'ee rakkadhee jira. Ilmaan kana wajjin baay'ee rakkadhee jira. Waan nyaachisullee waan obaasullee guyyaa takka takka hin qabu. Mana keessaallee na beessanii mana keessaallee na baasanii alatti na gatanii turan. Guyyaa sadiin dura waan nyaachisu hin qabu waan dhuguu hin qabu. Akkasitti rakkadhee jira. Dhukkubsadhee jira. Socho'uullee hin danda'u. Asii ka'ee fincaanuullee hin danda'u. Dhukkubni kiyya TVdha. TV ta'ee achi booda coggaarraadha. Achi booda onnee kan akka malee na dhukkuba. Kana lafeerra asiin ciisuu hin danda'u asiin ciisuu hin danda'u. Isa na dhukkuba. Waa nyaadheellee gadi hin taa'u. Akkuma nyaadheen gabbu'a. Coggaarraan kee baay'ee hamaa ta'eera naan jedhan. Dhiqamuu qaba naan jedhan coggaarraan kee. Kanaafuu akkasittiin isin jedha obbolaatiyya. Kunni kiyya hamaadha baay'ee. TV ta'ee garuu TV sana wayyaan waan nyaadhus waan gahaa tokko hin arganne waan aannan ittiin dhuguu hin arganne TV'n sun waan gahaa waan nyaataa sana yoo hin arganne fayyuu hin danda'u. Ergiin qorichicha jalqabe ji'a 3 ta'e nyaatallee waan hin arganneef dafee ol ka'uu hin dandeenye isin jedha obbolaatiyya. Kuba jabaa keessa jira. Yaa islaama kan taate ilmaan islaamaa yaa obbolaa kiyya na bukkee jaajja na gargaaraan jedha. Ani waan dubbadhullee tokko hin qabu. Ilmaan kiyyaaf jedhaan na gargaaraan jedha na dhukkubee jira. Jaajjillee deemuu hin danda'u. Ilmaan kanaa wajjin baay'ee rakkadhee jira. Rakkoo guddaa keessa jiraan jedha. Egaa daawwattoota keenya akkuma afaan isiitti irraa dhageessan baatii sireerra ciisu jirti. Baatii namni ciisu jiru namni nama gargaaru hin qabne mana keessaa na gabbaasanii alatti na baasan jechaa jirti. Kanaaf ishii kana gargaaruun dirqama keenya akka obbolummaatti akka sabummaatti namni kun nama muslimaati. Akkuma rasuulli rabbii al muslimu akhul muslim obboleessi muslimaa obboleessa muslimaati. San biraan dhiigaan tokko Oromoodha. Kanaaf daawwattootaa fi hawaasa keenya namni rabbi isinii laaffisee fiidiyoo teenya tan argitan jalqaba irratti sheer gootanii akka haqabu biraan geessan warri hin qabnes warri qabu yoo gargaare khayriin namni san godhate siifis ni dabalti. Obboleettiin teenyaas waan itti dabaltu yoo jiraatte haa itti dabaltu gama kiyyaaftan. Waalaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Obboleeyyan islaamaa bakka hunda jirtan biyya keessaa fi alaa fi biyya tanallee jirtan obboleettii teenya tana cinaa haa dhaabbannu. Ani durarraa gaafee isiin fayyaa qabduun isii beeka. Wallahi amma giseen akkana argeen waan diina takkaan dhagahame bifa isiitii fi qaama isii hundaan dhumtee jirti. Yaa obboleeyyan waan dandeessan
warriyaas keessa jirtan illee silkii isiitii fi moobaayil manii isiniif gallakkisna waan dandeessan maallaqa taatu nyaata taatu waan ilmaan kana daayipar aannan waan ilmaan kanaaf illee ta'u warriyaas keessaatis hundi keessan akka nu gargaartaniin isiniin jaa jazaakumullah. Egaa isin odoo isin fayyaa qabdu isi beetii akka amma isin itti jirtu kana gisa harkitu miira keessa galtee ergaa guutuu dabarfachuu dadhabdee jirti. Obboleeyyan keenya kan Islaamaa bakka jirtanitti wal haa baraarru osoo namni kun rakkoodhaan addunyaa kanarraa hin boqanne odoo jirru osoo isin fayyaa qabdu wal bukkee araabbannu wal cinaa araabbannu obboleeyyan keenya warri biyya adda addaa biyya keessa facaatanii jirtan namni rabbi isin laaffisee gargaaru barbaadan karaa keessaatiin quunnamtanii akkaataa itti ergaan keessan isii bira gahu haala isinii mijeessina isiniin jenna. Warri ammoo Kampaalaa Yuugaandaa keessatti argamtan lakkoofsa isii as gubbaa isinii maxxansina dhuftanii illee ziyaaruu ni dandeessanii dhuftanii akka ziyaartan waan qabdaniin akka bira dhaabbattan isiniin jenna. Galatooma ulfaadha. Viidiyoo kana sheer godhaa wal biraan ga'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.